Ergaa gara Ibrootaatti ergame boqonnaa 1. Waaqayyo ilma isaatiin nutti dubbachuu isaa. Bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaa garaatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota bara isa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaa fi lafa uume, waan hundumaas harka isaatti kennuuf isa dhaabe. Ifni ulfina Waaqayyoo isa irraa in calaqqisa. Waaqayyo akkuma jirutti isaan in mul'ata. Dubbii isaa isa humna qabeessaanis waan uumame hundumaa in baata. Inni cubbuutti qulleeffamuu erga argachiisee booddee ol gubbaa mirga isa surra qabeessaa dhaqee in taa'e. Kanaanis maqaan Waaqayyo isaaf kenne maqaa ergamootaa irra caalaa beekamaa akkuma ta'e, innis ergamoota irra caale. Waaqayyo ergamoota isaa keessaa eenyuun, ati ilma kootii, ani arran si dhalche, yookiis eenyuun, ani isaaf abbaa nan ta'a, innis ilma anaaf in ta'a jedhee beeka? Waaqayyo ilma isaa isa hangafa waan hundumaa gara biyya lafaatti yommuu erge immoo, ergamoonni Waaqayyoo hundinuu isaaf haa sagadan jedhe. Waa'ee ergamootaa illee, inni ergamoota isaa akka qilleensaa, warra isaaf ergamanis akka arraba ibiddaa in godhata jedhe. Waa'ee ilmaa garuu, teessoon kee yaa Waaqayyoo baraa amma baraatti, uleen mootummaa kees ulee qajeelummaati. Ati qajeelina jaallattee jal'ina jibbite. Kanaaf Waaqayyo kee Waaqayyichatu si dibee, dibata gammachuu kanaanis warra si wajjin jiran irra si caalchise jedhe. Ammas immoo ati yaa Gooftaa, jalqabatti hundee lafaa jabeessiteetta. Bantiin Waaqaa hundinuus hojii harka keetiiti. Ati haftee in jiraatta, isaan garuu baduuf jiru. Hundumti isaaniis akka uffataa in moofa'u, akka wayyaas isaan in marta, akka uffataas in gedderamu. Ati garuu in gedderamtu, waggoonni kees dhuma hin qaban jedhe. Waaqayyo ergamoota isaa keessaa eenyuun, diinota kee ejjeta miilla kee amman siif godhutti gara mirga koo taa'i jedhee beeka? Isaan kun hundinuu hafuurota hojii warra fayyina argachuuf jiraniif hojjechuudhaaf ergaman mitiiree? Ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 2. Fayyina argatan sana akka eeggatan gorsuu isaa. Kanaafis nuyi karaa irraa akka hin gorreef dubbii isa dhageenye kana caalchifnee yaadaan duukaa bu'uun hin barbaachisa. Dubbiin ergamoota Waaqayyootiin dubbatamee fudhatamaa ta'e. Namni isa irra daddarbe yookiis namni isaaf dhaga'uu dide hundinuus adaba isaaf ta'u in argate. Yoos immoo nuyi fayyina guddaa akkasii isa Gooftaan ofii isaatii jalqabatti dubbate tuffannee attamitti isa jalaa baana ree? Warri isa dhaga'an immoo dubbii kana nuuf cimsaniiru. Kana irrattis Waaqayyo ofii isaatii milikitaa fi wanta dinqisiisaa karaa garaa garaas hojii aangoo hojjechuudhaan akka jaalala isaatti kennaa hafuura qulqulluu hiruudhaan duukaa bu'ee dhugaa ta'u isaa mul'iseera. Waaqayyo biyya lafaa isa dhufuuf jiru, isa nuyi waa'ee isaa dubbannu harka ergamootaa jala hin galchine. Inni caaffata qulqullaa'aa keessaa iddoo tokkotti dhugaa ba'ee, yaa Waaqayyo, namni maali akka isa yaadattuuf, yookiis ilmi namaa maali akka isaaf dhimmituuf, yeroo gabaabaadhaaf ergamootaa gadi isa goote, gonfoo guddinaa fi ulfinaa mataa isaa irra keesse, wanta hundumaa miillan isaa jala galchite in jedha. Waaqayyo wanta hundumaa harka isaa jala yommuu galchee, waan tokko illee isa jala utuu hin galchin hin hambifne. Garuu amma illee wanti hundinuu harka isaa jala galuu isaa hin arginu. Haa ta'u iyyuu malee, isa yeroo gabaabaadhaaf ergamootaa gadi ta'ee dhiphatee du'uu isaatiin amma gonfoo guddinaa fi ulfinaa mataa isaa irra kaa'ate Yesuusin in argina. Kunis ayyaana Waaqayyootiin inni nama hundumaaf du'a minyeeffatee akka ilaaluuf ta'e. Waaqayyo inni wanti hundinuu maqaa isaaf isaanis jiraatu, ilmaan baay'ee gara ulfinaatti geessuudhaaf akeekeera. Kanaafis isa fayyina isaatiif sababii ta'eef sana dhiphinaan geggeessaa waan hundumaa fiixaan baasuu gochuun hojii isaa ture. Egaa inni qulqulleessu, warri qulqulleeffamanis hundinuu kanuma abbaa tokkooti. Sababii kanaaf inni qulqulleessu sun obboloota koo jedhee isaan waamuu hin yeella'u.
Inni obboloota kootti maqaa kee nan beeksisaa, waldaa keessattis sin faarfadha jedheera. Dabalee immoo ani isa nan amanadha. Akkasuma immoo kunoo ani asan jira. Ijoollonni Waaqayyo anaaf kennes as jiru jedheera. Ijoollonni kun foonii fi dhiiga akkuma ta'an, inni obboloota koo jedhee isaan waamu kunis akkuma isaanii ta'ee du'a isaatiin seexana isa humna du'aa qabu balleessuudhaaf nama ta'e. Warra du'a sodaachuudhaan bara isaanii guutuu garbummaa jala jiraatan hundumaa birmaduu baase. Innoo ergamootaaf utuu hin ta'in sanyii Abrahaamiif in dhimma. Kanaafis inni fuula Waaqayyoo duratti hangafa lubootaa isa ho'a qabeessaa fi amanamaa ta'uudhaaf, namoota dhiifamuu cubbuu argachiisuudhaaf karaa hundumaa obboloota isaa fakkaachuu isa barbaachise. Inni waan ofii isaatii dhiphatee qoramee arge keessatti warra qoramni itti dhufu gargaaruu in danda'a. Gara Ibrootaa boqonnaa 3. Yesus Musee irra caalaa guddaa ta'uu isaa. Kanaafis yaa obboloota Waaqayyoof qulqullooftanii waamicha isa Waaqa irraa keessaa hirmaattanii Yesuusin ergamaa fi hangafa lubootaa isa amantii keenyaan beeksifnu yaadadhaa. Akkuma Museen guutummaa mana Waaqayyoo keessatti amanamaa ta'e, innis Waaqayyo isa hojii kana irra isa dhaabeef amanamaa ture. Namni mana ijaaru manicha caalaa ulfina akkuma qabu, Yesus Musee caalaatti ulfina guddaa argachuuf kan male ta'eera. Manni illee adduma addaan nama tokkoon in ijaarama. Inni wanta hundumaa ijaare garuu Waaqayyoodha. Ammas Museen akka hojjetaatti wanta Waaqayyo dubbachuuf jedhu dhugaa ba'uudhaaf guutummaa mana Waaqayyoo keessatti amanamaa ture. Kiristoos garuu akka ilmaatti mana Waaqayyoo irratti amanamaa ture. Nuyis amanannaa keenyaa fi abdii isa ittiin of jajnu jabeessinee yoo qabanne nuyi mana isaati. Kanaafis akkuma Hafuurri Qulqulluun jedhu, har'a sagalee Waaqayyoo yeroo dhageessan akkuma warra guyyaa qorumsaa sanatti lafa onaatti Waaqayyo irratti ka'an sanaa isin mata jabeeyyii hin ta'inaa. Waaqayyo yeroo sanatti abboonni keessan hojii koo arganiiru, garuu qoranii na ilaalan. Kanaafis ani waggaa 40 dhaloota sanatti nan aare. Garaa isaanii keessatti yeroo hundumaa karaa irraa hin kaatu. Isaan karaa koos hin barin jiru. Yeroo dheekkamsa koo sanattis isaan matumaa iddoo boqonnaa kootti hin galan jedhee kakadheeraa jedhe. Yaa obboloota nana, isin keessaa tokko illee garaa hamaa isa hin amanne, isa Waaqayyo jiraataa irraa garagalus akka hin qabaannetti of eeggadhaa. Garuu isin keessaa namni tokko illee gowwoomsaa cubbuutiin mata jabeessa akka hin taanetti guyyaan har'aa inni nuyi sagalee Waaqayyoo itti dhageenyu utuu hin darbin guyyuma guyyaatti wal jajjabeessaa. Nuyi amanannaa keenya isa duraa sana hamma dhumaatti jabeessinee yoo qabanne warra Kiristoositti qooda qaban in taana. Caaffanni qulqullaa'anoo har'a sagalee isaa yeroo dhageessan akkuma warra isa irratti ka'an sanaa isin mata jabeeyyii hin ta'inaa in jedha. Warri sagalee Waaqayyoo dhaga'anii isa irratti ka'an eenyu fa'i? Warruma geggeessaa Museetiin biyya Gibxii ba'an sana mitiire? Waaqayyo waggaa 40 eenyu fa'itti aare? Warruma cubbuu hojjetanii lafa onaa keessatti kufanii reeffi isaanii bakkeetti hafetti mitiire? Warruma isatti amanuu isaaf abboomamuus didan sana irraa kan hafe iddoo boqonnaa isaatti akka hin galle eenyu fa'itti kakate? Egaa isaan amantii dhabuu irraa kan ka'e iddoo sanatti galuu akka dadhaban nu hin argina. Ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 4. Iddoo boqonnaa sanatti galuuf akka hin dhiboofne gorsuu isaa. Iddoo boqonnaa sanatti galuudhaaf abdichi amma iyyuu waan hin raawwatamin jiruuf isin keessaa namni tokko illee booddeetti kan hafe fakkaatee akka hin argamnetti kottaa sodaachaa hin eegganna. Misiraachoo isuma nutti himametu isaanittis lallabame. Haa ta'u iyyuu malee isaan warra amantiidhaan dhaga'anitti waan hin dabalaminiif dubbichi dhaga'ame sun isaan hin gargaarre. Ammas nuyi warri amanne iddoo boqonnaa sanatti hin galla. Waaqayyo hojii biyya lafaa uumuu isaatii raawwateera. Isaaniin garuu
yeroo dheekkamsa koo sanatti isaan matumaa iddoo boqonnaa kootti hin galan jedhee kakadheera jedhe. Waa'ee guyyaa torbaffaatiif immoo iddoo tokkotti guyyaa torbaffaatti Waaqayyo hojii isaa hundumaatti boqoteera jedhameera. Yeroo dheekkamsa isaatti immoo isaan matumaa iddoo boqonnaa kootti hin galan jedhee dubbateera. Amma warri boqonnaa sanatti galuudhaaf abdii qaban jiru. Warri duraan misraachoon itti himame sun immoo sababii amanuu didaniif iddoo boqonnaa sanatti hin galin hafan. Kana irrattis immoo Waaqayyo guyyaa har'a jedhamu tokko hin dhaaba. Akkuma kanaan dura as keessatti yaadachiifame bara dheeraa booddee karaa Daawit har'a sagalee Waaqayyoo yeroo dhageessan isin mata jabeeyyii hin ta'inaa hin jedha. Iyyaasuun iddoo boqonnaa sanatti utuu isaan galcheera ta'e Waaqayyo ergasii waa'ee guyyaa kan biraa hin dubbatu ture. Egaa boqonnaan sanbata Waaqayyoo saba isaatiif amma iyyuu kaa'ameefii jira. Namni boqonnaa Waaqayyootti galu Waaqayyo hojii isaa irraa akkuma boqote innis immoo hojii isaa irraa hin boqota. Kanaafis namni tokko illee akka warra sanaa abboomamuu diduudhaan kufee akka hin hafnetti kottaa iddoo boqonnaa sanatti galuudhaaf hin dhamaana. Dubbiin Waaqayyoo jiraataadha. Humna hojjetus of keessaa qaba. Billaa gara lamaan qarame caalaa qara qaba. Inni lubbuu fi hafuura, buusaa fi dhuka gargar hin baasa. Yaadaa fi akeeka garaa namaas qoree faraduudhaaf hin danda'a. Wanti Waaqayyo uume tokko illee isa duraa dhokachuu hin danda'u. Wanti hundinuu saaqamaa, ija isaa durattis mul'ataadha. Nus waan goone sababii isaa wajjin isatti himuun nu irra jira. Yesus hangafa lubootaa isa guddicha ta'uu isaa. Egaa hangafa lubootaa isa guddicha bantiiwwan Waaqaa keessa darbe Yesus ilma Waaqayyoo erga qabaannee beeksisa amantii keenyaa jabeessinee hin qabanna. Cubbuutu irraa dhabame malee hangafa lubootaa isa karaa hundumaan akka keenya qorame qabna. Isa dadhabbiin keenya garaa isaa hin rukunne garuu hin qabnu. Yeroo barbaachisetti akka nu gargaaraniif araara isaa fudhachuudhaaf ayyaana isaas argachuudhaaf kottaa ija jabinaan gara teessoo Waaqayyoo isa ayyaanaan guutuutti hin dhiyaanna. Ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 5. Yesus hangafa lubootaa isa gara laafessa ta'uu isaa. Hangafni lubootaa tokko qooda namootaa ta'ee kennaa fi aarsaa cubbuu dhiyeessuudhaaf namoota gidduudhaa kaafamee hojii nama Waaqayyoo wajjin walitti fiduu irra hin dhaabama. Innis ofii isaatii dadhabbii akkasii jala waan jiruuf warra wallaalotaa fi warra karaa irraa badaniif beekee qabaa gaariidhaan isaan qabuu hin danda'a. Sababii dadhabbii jala jiruufis akkuma cubbuu sabaatiif dhiyeessu cubbuu ofii isaatiifis aarsaa dhiyeessuun isa irra jira. Akkuma Aaroon waamame innis Waaqayyoon in waamama malee namni tokko illee ulfina hangafa lubummaa kana ofiin hin fudhatu. Kiristoosis akkasuma hangafa lubootaa ta'uudhaaf mataa isaa ol hin qabne. Garuu Waaqayyo isa ati ilma kootii ani arran si dhalche ittiin jedhe sanatu ulfina kana kenneef. Iddoo biraattis immoo akkuma lubummaa Malkiiseedeqitti ati bara baraan luba in taata in jedha. Yesus biyya lafaa kana irra yeroo jiraachaa turetti sagalee guddaadhaan imimmaaniin kadhataa fi waammata gara isaa du'a isa oolchuu danda'utti dhiyeesse. Sababii inni ulfina Waaqayyoof gad of deebisee isatti of kennateefis kadhanni isaa hin dhaga'ameef. Otuma ilma Waaqayyoo ta'ee jiruu immoo dhiphina isatti dhufe hundumaa keessaa abboomamuu bare. Inni isa waan hundumaa fiixaan baase ta'ee erga argame immoo warra isaaf abboomaman hundumaaf sababii fayyina bara baraa ta'e. Waaqayyos akkuma lubummaa Malkiiseedeqitti hangafa lubaa jedhee isa waame. Waa'ee isa dubbatame kanaaf waan jennu baay'ee qabna. Garuu wanta dhageessan hubachuutti daagii waan taataniif ibsuun rakkisaadha. Isin yeroo kana barsiisota ta'uuf kan maltan turtan. Amma garuu dubbii Waaqayyoo isa gara jalqabaa iyyuu nama hiikee isin barsiisu in barbaachise. Qooda nyaata jabaa nyaachuus warra aannan dhuguun barbaachisu taataniittu. Namni aannan hin jiraatu immoo mucaa waan ta'eef akka itti Waaqayyo duratti qajeelummaatti jiraatan isa barsiisu hin hubatu. Nyaanni jabaan garuu kan warra ga'aniiti. Warri sun sammuun isaanii hojiidhaan itti baree
hamaa fi gaarii gargar baasuu hin danda'u. Ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 6. Amantii irraa garagaluun sodaachisaa ta'uu isaa. Kanaafis kottaa dubbii waa'ee Kiristoos isa gara jalqabaa dubbachuu dhiifnee gara barsiisa isa warra ga'aniif kennamuutti hin darbina. Nuyi waa'ee hojii gara du'aatti geessu irraa yaada garaa geeddirachuu, waa'ee Waaqayyotti amanuus deebinee hundee barsiisichaa kaa'uuf miti. Barsiisa waa'ee cuuphaa, waa'ee harka mataa namaa irra kaa'uu, waa'ee ka'uu warra du'anii, waa'ee firdii bara baraa keessa hin deebinu. Yoo Waaqayyo jedhes nuyi isa kaanitti darbuuf jirra. Warri ga'an yoo garagalan immoo attamitti isaan deebisuun danda'ama ree? Isaaniif takka ifeeraaf. Isaan kennaa Waaqa irraa minyeeffataniiru. Hafuura qulqulluutti hirmaataniiru. Gaarummaan dubbii Waaqayyoo fi humni bara isa dhufuuf jiru isaanitti dhaga'ameera. Warri akkasii kun amantii irraa garagallaan deebi'anii yaada garaa isaanii geeddirachuudhaaf affeeramuu hin danda'an. Isaan ofuma isaaniitii ilma Waaqayyoo deebisanii fannisaniiru. Mul'inattis isa tuffachiisaniiru. Lafti bokkaa yeroo baay'ee irratti roobu dhugee biqiltuu warra qotameefiif waa'ee baasu biqilchuu eebba Waaqayyoo hin argata. Qoraattii fi baala waraantee yoo baase garuu abaaramuuf jedha malee homaa dhimma hin baasu. Dhuma irrattis hin gubama. Nuyi yoo akkas dubbanne iyyuu michoota nana isiniif wanti wayyu fayyina keessanii wajjin akka dhufu in amananna. Waaqayyo hojii keessanii fi isa jaallachuu keessan isa isin warra isaaf qulqullaa'an gargaartanii ammas gargaarutti jiraachuu keessaniin argisiiftan in irraanfatu, in jal'isus. Isin abdichi guutummaan isaa kan hin mamsiifne ta'uu isaa beektanii tokkoon keessan isumaaf dhimmuu keessan hamma dhumaatti akka argisiiftan in barbaadna. Isin daagii utuu hin ta'in fakkeenya warra amantii fi obsaan wanta abdachiifame argachuuf jiranii akka fudhattan in barbaadna. Abdiin Waaqayyo kennu amanamaa ta'uu isaa. Waaqayyo Abrahaamiif kakatee abdii kenneef. Ittiin kakachuudhaaf kan isa irra caalu waan hin jirreef ofii isaatiin kakate. Abdichi inni kakaadhaan kennames ani dhuguma sin eebbisa, dhuguma sin baay'isas kan jedhu ture. Abrahaamis akka kanaatti obsee waan Waaqayyo isa abdachiise argate. Namoonni kan isaan irra caaluun hin kakatu. Kakaan immoo wanta namni walitti falmu dhumaan ga'ee dubbii dubbatame cimsuudhaaf in ta'a. Waaqayyo akeekisaa kan hin gedderamne ta'uu isaa addumaan warra wanta abdachiifame argachuuf jiranitti argisiisuu barbaadee kakaadhaan isa cimse. Waaqayyo abdii fi kakaa hin gedderamne sobnis keessa hin jirre kana lamaaniin jajjabina cimaa akka argannu barbaade. Nuyi warri isatti baqanne abdii isa dura kaa'ame kana jabeessinee in qabanna. Akka qofoon sibiilaa markaba qabee dhaabu nuyis abdii amanamaadhaa fi cimaa lubbuun qabatee dhaabbatu qabna. Inni iddoo hundumaa irra caalaa qulqulluu gara isa keessaa iyyuu hin ga'a. Iddoon sun isa Yesus inni akkuma lubummaa Malkiiseedeqitti bara baraan hangafa lubootaa ta'e dura adeemee nuuf lixeedha. Ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 7. Akka lubummaa Malkiiseedeq himuu isaa. Malkiiseedeq kun mootii Saalem, luba Waaqayyo isa hundumaa gararraa jiru ture. Gaaf tokko Abrahaam mootota tokko ruktee mo'atee sutuu deebi'uu Malkiiseedeq karaatti itti adeemee isa eebbise. Abrahaam immoo waan hundumaa irraa 10 keessaa tokko qoodeef. Malkiiseedeq akka hiika maqaa isaatiitti tokkoffaa mootii qajeelummaati. Akkasumas mootii Saalem, inni immoo mootii nagaa jechuudha. Inni abbaa, haadha yookiis hidda dhalootaa hin qabu. Barri jireenya isaas jalqabaa fi dhuma hin qabu. Garuu akka ilma Waaqayyoo bara baraan luba ta'ee in jiraata. Egaa Abrahaam abbaan qomoo wanta booji'e keessaa 10 keessaa tokko erga isaaf kennee Malkiiseedeq kun guddaa attamii akka ture kanaan in argitu. Sanyii Leewwii ta'anii warri hojii lubummaa fudhatan 10 keessaa tokko saba isaanii irraa akka fuudhan seeraan abboommi qabu. 10 keessaa tokko sanas warra obbolota isaanii akkuma isaanis sanyii Abrahaam turan irraa fuudhu jechuudha. Namichi kun garuu sanyii isaanii keessaa utuu hin ta'in Abrahaam isa abdiin kennameef irraa 10 keessaa tokko fudhatee isa eebbise. Inni xinnaan harka isa caalutti akka eebbifamu namni falmu hin jiru. 10 keessaa tokkoon inni kun namoota du'uuf jiraniin in fuudhama.
Inni sun garuu luba isa in jiraata jedhamee dhugaa ba'ameef sanaan fuudhame. Leewiin inni sanyiin isaa 10 keessaa tokko fuudhu ofii isaatii iyyuu yeroo sana karaa Abrahaam 10 keessaa tokko baaseera jechuun hin danda'ama. Yeroo Malkiiseedeq Abrahaamitti adeemee Leewiin mudhii abaabilii isaa keessa ture. Ammas karaa seera lubummaa Leewiidhaaf kenname sana fiixaan baafachuun utuu argameera ta'ee inni akkuma lubummaa Aroonitti waamamee hafe. Lubni biraa akkuma lubummaa Malkiiseedeqitti kaafamuun maaliif barbaachise ree? Lubummaa Leewwii irratti sabni kun seera argate. Lubummaan sun yeroo geddiramu seericha keessatti geddiramni giddiitti in barbaachisa. Inni amma waa'ee isaatiif dubbatamu immoo gosa kan biraa keessaa ture. Gosa kana keessaa namni takka akka lubaatti iddoo aarsaatti hin hojjenne. Gooftaan keenya gosa Yihuudaa keessaa akka dhalate beekamaadha. Museen waa'ee gosa kanaa yeroo dubbate immoo waa'ee luba ta'uu isaanii homaa hin dubbanne. Lubni biraa inni akka Malkiiseedeq gaafa ka'u immoo inni dubbatame kun caalaadhumatti mul'ataa in ta'a. Lubni sun akka seeraa fi abboomii biyya lafaa kanaatti hidda lakkaa'uudhaan utuu hin ta'in humna jireenya hin banneetiin luba ta'e. Waa'ee isaatiif caaffata qulqullaa'aa keessatti akkuma lubummaa Malkiiseedeqitti ati bara baraan luba in taata jedhamee dhugaa ba'ameeraaf. Karaa tokko seerri inni duraa sun dadhabbii isaatiif waa'ee utuu hin baasin afuu isaatiifis deegameera. Seerichi wanti tokko iyyuu fiixaan akka ba'u hin goone. Karaa biraa immoo abdiin caalu inni nuyi ittiin Waaqayyootti dhiyaannu iddoo bu'eera. Kun kakaa malee hin taane. Warri duraan luboota ta'an hojii isaanii yeroo fudhatan Waaqayyo hin kakanne. Inni kun yeroo lubummaa fudhate garuu Waaqayyo in kakateef. Waa'ee isaatiif caaffata qulqullaa'aa keessatti Gooftaan ati bara baraan luba in taata jedhee kakateera. Egaa inni yaada isaa in geddiru jedhamee caafameera. Kanaanis Yesuus walii galtee isa caalu isa kakaadhaan dhaabbate sana amanamaa godhe. Luboonni warri duraa sababii du'aniif hojii isaanii itti fufuu waan hin dandeenyeef namoota baay'eetu luba ta'e. Inni kun garuu bara baraan waan jiraatuuf lubummaa isaa hojii dhaabbataa godhee habeera. Kana irraa kan ka'es inni yeroo hundumaa isaaniif kadhachuudhaaf waan jiraatuuf warra karaa isaa gara Waaqayyootti dhiyaatan hamma dhumaatti fayyisuu hin danda'a. Hangafa lubootaa isa qulqulluu waan ittiin jedhan hin qabne, xurii hin qabne, isa cubbamoota irraa gargar ba'ee bantiiwwan Waaqaa gararraattis ol jedhe akkasii qabaachuun nuuf hin barbaachisa. Inni akka hangafoota lubootaa warra kaanii guyyuma guyyaatti duraan dursee cubbuu ofii isaatiif kana booddees cubbuu sabaaf aarsaa dhiyeessuu isa hin barbaachifne. Inni ofii isaa aarsaa godhee al tokkicha yeroo hundumaaf dhiyeesse. Seerri namoota dadhaboo hangafa lubootaa godhee hojii irra hin dhaabsisa. Sagaleen inni kakaadhaan dhaga'ame seericha booddee dhufe garuu ilma isa bara baraan mudaa malee ta'e hojicha irra hin dhaaba. Ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 8. Yesuus kakuu isa haaraadhaaf hangafa lubootaa ta'uu isaa. Wanta dubbannu keessaa nuyi hangafa lubootaa isa bantii Waaqaa keessatti gara mirga teessoo Waaqayyo surra qabeessaa taa'e akkasii qabna isa jedhutu hunduma irra caala. Inni godoo qulqullaa'aa sana keessatti godoo namni dhaabe utuu hin ta'in godicha isa dhugaa Waaqayyo Gooftaan dhaabe sana keessatti hangafa lubootaa ta'ee hin hojjeta. Hangafa lubootaa kan ta'e hundinuu kennaa fi aarsaa dhiyeessuudhaaf hojii irra hin dhaabama. Kanaaf inni kunis immoo waan dhiyeessu qabaachuun isaaf hin barbaachisa. Luboonni akka seerichaatti kennaa dhiyeessan waan jiraniif inni utuu fooniin biyya lafaa irra jiraate iyyuu luba akka isaanii hin ta'u ture. Isaan godoo isa akka gaaddidduu isa Waaqa irraatti garagalfame sana keessatti in hojjetu. Fakkeenyi godoon sun ittiin ijaarame Museetti agarsiifame ture. Yeroo inni godoo sana ijaaruuf ka'etti Waaqayyo ammas waan hundumaa fakkeenya isa gaara irratti sitti agarsiifame sanaan akka hojjettuuf akeekkadhu ittiin jedhe. Yesuus hojii lubummaa isa kan isaanii irra fagoo caalu fudhate. Ammuma hojiin isaa caalu immoo kakuun inni Yesuus Waaqayyoo fi namoota gidduu dhaabee inni abdii caalu irra dhaabbatu sun guddaa hin caala. Kakuun inni duraa irrina hin qabutu ta'ee isa lammaffaa iddoo buusuun hin barbaachisu ture. Balleessaan isaan irratti argamnaan raajichi kunoo guyyoonni tokko hin dhufu
Guyyoota sanatti ani mana Israa'elii fi mana Yihuudaaf kakuu haaraa iddoodhaan nan ga'a jedha Gooftichi. Garuu kakuun kun akka isa duraa miti. Harka qabee gaafan biyya Gibxii isaan baasee kakuu sana abboota isaaniif nan dhaabe. Isaan kakuu koo sanatti jabaatanii hin hafne. Anis jabeessee isaaniif hin yaadne jedha Gooftichi. Guyyoonni sun yeroo ga'an kakuu ani mana Israa'eliif kakadhu seera koo yaada isaanii keessa nan kaa'a. Garaa isaanii keessattis isa nan caafa. Ani isaaniif Waaqayyo nan ta'a. Isaanis anaaf saba hin ta'u isa jedhudha jedha Gooftichi. Itti dabalees namni tokko iyyuu si'achi nama biyya isaa yookiis obboleessa isaan Gooftaa bari jedhee hin barsiisu. Xixinnoota isaaniitii jalqabanii hamma gurguddoota isaaniitti hundumti isaanii na beeku. Jal'ina isaaniitti isaan nan maara. Cubbuu isaaniis deebi'ee in yaadadhu jedheera jedhe. Waa'ee kakuu haaraa dubbachuun isaa inni duraa moofa'eera jechuu isaati. Wanti moofa'ee wanti dulloomes badduu ba'uu ga'eera. Ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 9. Akka sagada isa lafa irraa fi isa Waaqa irraa. Kakuun inni duraa iyyuu lafa kana irratti seerrata sagadaa godoo qulqullaa'aas qaba ture. Godoon tokko qopheeffamee ture. Godicha keessa kutaan gara balbalaa iddoo qulqulluu jedhama ture. Isa keessa baattuu ibsaa gabatee buddeena ilaalchaa isa Waaqayyo duratti dhiyaatu sana baatu buddeenichaa wajjin hin kaa'u. Golgaa isa lammaffaa garasiin inni jiru inni gara booddee immoo iddoo isa hundumaa irra caalaa qulqulluu hin jedhama. Achi keessa immoo iddoo aarsaa isa warqee irraa hojjetamee hixaanni irratti aarfamu akkasumas sanduuqa kakuu guutummaan isaa warqeedhaan uffifametu jira. Killi warqee inni maannaa baatu, uleen Aroon inni late, akkasumas gabatoonni dhagaa lamaan warri abboommonni irratti caafaman sanduuqa sana keessa in kaa'amu. Kiruubel ulfinaa lamaan isa irraan teessoo araaraa golboobanii jiru turan. Waa'ee wanta kanaa hundumaa tokko tokkoon dubbachuuf garuu amma yeroo isaa miti. Egaa kun hundinuu akkasitti qopheeffame. Luboonni guyyaa hundumaa hojii sagada isaanii raawwachuudhaaf godicha keessa kutaa isa gara balbalaatti in galu turan. Hangafni lubootaa garuu kophaa isaa godicha keessaa kutaa isa gara borootti waggaatti guyyaa tokko duwwaa ol in gala. Cubbuu inni ofii isaatii sabni sunis utuu hin beekin hojjetaniif aarsaa dhiyeessuudhaaf inni dhiiga baatee ol in gala. Isa kanaan hafuurri qulqulluun hamma godoon inni duraa sun dhaabbatee jirutti gara iddoo isa hundumaa irra caalaa qulqulluutti darbuudhaaf karaan namaaf amma illee akka hin banamin in argisiisa. Inni fakkeenya bara si'anaati. Akka qophee kanaatti kennaawwan aarsaawwan dhi'eeffamanis yaada garaa namicha isa sagaduu sana qulleessanii fiixaan baasuu hin danda'an. Isaan kun waa'ee nyaataa fi dhugaatii, waa'ee yeroo garaa garaatti of qulleessuudhaaf of dhiquu waan ta'aniif seerrata namummaa isa duubaatiif kennamanii hamma seerichi haara'utti hojjetanidha. Kiristoos garuu wanta gaggaarii dhufuuf jiraniif hangafa lubootaa ta'ee yeroo mul'ate gara godoo isa caalaa guddaa fi isa caalaa raawwatamaa keessaatti darbe. Godichi harkaan hin ijaaramne waan uumame kana keessaas hin qabu. Kiristoos aarsaadhaaf dhiiga re'ootaa fi dhiiga jibootaa baatee utuu hin ta'in dhiiga ofii isaa dhangalaasuu isaatiin al tokko bara baraan gara iddoo isa hundumaa irra caalaa qulqulluutti ol gale. Nuufis furee bara baraa argate. Egaa dhiiga re'ootaa fi korommii daaraa foon goromsa aarfamtees namoota xuraa'an sanatti facaasuun xuraa'ummaa foon isaanii irraa isaan in qulleessa erga ta'e, dhiigni Kiristoos isa hafuura bara baraatiin aarsaa mudaa hin qabne godhee ofii isaa Waaqayyoof dhiyeesse immoo isin hojii isa du'atti geessu dhiiftanii Waaqayyo isa jiraataadhaaf hojjettoota akka taataniif hammam guddaa caalchisee yaada garaa keessanii haa qulleessu ree. Kanaafis gidduu galee kakuu haaraa Waaqayyoo fi namoota gidduu kan dhaabu isa irra daddarbaa kakuu isa duraa jalatti hojjetan irraa duunni isaan furu erga argame, kakuun haaraan sun warri bara baraan itti darbanii fudhachuudhaaf waamaman abdii sana akka argataniif in barbaadama. Dhaamsi dhaalaa hojii irra ooluun yeroo ga'utti namichi inni dhaala dhaameef sun akka du'e beekamuun irra jira.
Dhaamsi dhaalaa gaafa namichi dhaala kenne sun du'e duwwaa hojii irra oola malee utuu inni fayyaatti jiruu hojii irra ooluu hin danda'u. Kanaaf kakuun inni duraa iyyuu dhiiga malee hojii irra akka oolu hin godhamne. Museen abboommii seerichaa tokko tokkoon saba sana hundumaatti erga himee booddee dhiiga jibootaa fi re'ootaa bishaanii wajjin fuudhee baala hiisophii isa rifeensi hiddamaan diimaan itti marameen macaafichatti saba sana hundumaatti sin facaase. Achumaanis kun dhiiga isa kakicha cimsuudhaaf Waaqayyo isiniif abboomeedha jedhe. Akkasumas dhiigicha godichaa fi qodaa achi keessaa seerri sagadaa itti hojjetamu hundumaatti facaase. Dhuguma iyyuu akka seerichaatti wanti hundinuu dhiigaan in qulleeffama jechuun in danda'ama. Dhiiga utuu hin dhangalaasin immoo dhiifamuun cubbuu hin jiru. Egaa wanti akka isa Waaqa irraatti garagalfaman kun isaan kanaan qulleeffamuun in ta'aaf. Warri waan dhugaa ta'anii Waaqa irra jiran garuu ofii isaaniitii aarsaa isaan kana irra caalaniin qulleeffamuu isaan barbaachisa. Kiristoos iddoo isa hundumaa irra caalaa qulqulluu harkaan ijaarame fakkaattii isa dhugaa sanatti galee miti. Inni bantii Waaqaatti iddoo itti amma Waaqayyo duratti nuuf mul'atutti gale. Achitti galuun isaas akka hangafni lubootaa dhiiga ofii isaatii kan hin ta'in baatee waggaa waggaatti iddoo isa hundumaa irra caalaa qulqulluu sanatti galu deddeebi'ee ofii isaa aarsaa dhi'eessuudhaaf miti. Utuu akkas ta'uudhaa baate inni uumamuu biyya lafaatii jalqabee irra deddeebi'ee dhiphachuun isa irra in ga'a ture. Amma garuu dhuma barichaatti yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha ofii isaa aarsaa dhi'eessuu isaatiin cubbuu balleessuudhaaf mul'ateera. Namoonni al tokko du'uuf ka'amaniiru. Isa booddee immoo firdiitti hin dhiyaatu. Akkasuma Kiristoos inni cubbuu namoota baay'ee baachuudhaaf al tokko aarsaa ta'ee dhi'eeffame. Si'a lammaffaa immoo waa'ee cubbuuf utuu hin ta'in warra dhimmanii dhufa isaa eeggatan fayyisuudhaaf mul'achuuf jira. Ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 10. Aarsaan inni durii akka dhimma hin baafne himuu isaa. Seerichi garuu gaaddidduu wanta gaggaarii dhufuuf jiran sanaati malee bifa dhugaa isa isaan ittiin mul'atan miti. Inni karaa aarsaa waggaa waggaadhaan utuu gargar hin citin dhi'eeffaman sanaa warra dhiyaatan fiixaan kan ba'an gochuu matumaa hin dandeenye. Warri Waaqayyoof sagadan yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha dhuguma cubbuu isaaniitti utuu qulleeffamaniiru ta'ee cubbuun yaada garaa isaaniitti waan hin dhaga'amneef aarsaa dhi'eessuun hin hafa ture mitiire. Amma garuu aarsaa waggaa waggaatti dhiyaataniin namoonni cubbuu isaaniin yaadatu. Dhiigni korommii fi re'ootaa cubbuu namootaa irraa fuudhuu matumaa hin danda'u. Kanaaf Kiristoos gara biyya lafaa yommuu dhufe ati aarsaa kennaas hin jaallanne garuu dhagna abboomamu anaaf qopheessiteetta. Ati kennaa qalmaa isa gubamutti aarsaa sababii cubbuutiif dhiyaatuttis hin gammanne. Kanaaf ani immoo macaafa maramu keessatti waa'ee kootiif akkuma caafamee jiru yaa Waaqayyo kunoo ani jaalala kee raawwachuudhaaf dhufeera nan jedhee dubbate. Utuma isaan kun akka seerichi abboomutti dhiyaatanii iyyuu kana gararraatti ati aarsaa kennaa qalmaa isa gubamu aarsaa sababii cubbuutiif dhiyaatus hin jaallanne ittis hin gammanne jechuu isaa argineerra. Itti dabalees immoo kunoo ani jaalala kee raawwachuudhaaf dhufeera jedheera. Kanaanis aarsaa isa lammaffaa iddoo buusuudhaaf isa duraa iddoodhaa fuudhe. Akka jaalala Waaqayyo sanaatti dhagni Yesuus Kiristoos yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha aarsaa ta'ee dhi'eeffamuudhaan nuyi Waaqayyoof qulqulleeffamneerra. Aarsaan Kiristoos dhimma baasuu isaa. Lubni guyyaa guyyaan dhaabbatee hojii lubummaa isaa in hojjeta. Aarsaa isa cubbuu namoota irraa fuudhuu matumaa hin dandeenye sanas deddeebi'ee hin dhi'eessa. Kiristoos garuu al tokko aarsaa dhi'eessee bara baraan gara mirga Waaqayyoo taa'e. Achi taa'ee diinonni isaa ejjeta miilla isaa amma godhamanitti in eeggata. Al tokkicha aarsaa dhi'eessuudhaan warri Waaqayyoof qulqulleeffaman yeroo hundumaaf akka fiixaan ba'an godheera.
Hafuurri qulqulluunis immoo waa'ee kanaa dhugaa nuuf ba'a. Inni duraan dursee guyyoonni sun yeroo ga'an kakuu ani isaaniif kakadhu seera koo garaa isaanii keessa nan kaa'a, yaada isaanii keessattis isa nan caafa isa jedhudha jedha Gooftichi jedhee dhugaa ba'eef. Itti dabalees Waaqayyo ani cubbuu isaanii jal'ina isaaniis deebi'ee hin yaadadhu jedheera jedhe. Isaan kanaaf dhiifamuun erga argame immoo aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu hin hafa. Egaa yaa obboloota koo, Yesuus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin gara iddoo isa hundumaa irra caalaa qulqulluutti galuudhaaf ija jabina qabna. Inni foon isaatiin karaa haaraa, karaa yeroo hundumaa jiraatu golgaa sana keessaa nuuf bane. Lubicha guddicha isa manni Waaqayyoo itti kenname qabna. Kanaafis nuyi warra yaadni garaa isaanii hamminatti qulleeffame, dhagni isaaniis bishaan qulqulluudhaan dhiqame taanee kottaa garaa dhugaadhaan amantii guutuudhaanis Waaqayyotti hin dhiyaanna. Inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Kanaafis kottaa abdii keenya beeksisuutti jabaannee in qabamna. Jaalala agarsiisuudhaaf, waan gaarii hojjechuudhaafis kottaa tuttuqnee yaada waliin kaafna. Akka jara tokkotti amala ta'ee nuyi walitti qabamuu keenya hin dhiifnu. Guyyaan Gooftaa dhiyaachaa akka adeemu hin argitu. Kanaaf ittuma caalchifnee wal jajjabeessina. Nuyi dhugaa hubannee erga beeknee booddee jaallannee beekaa cubbuu yoo hojjenne aarsaan sababii cubbuutiif dhiyaatu si'achi hin jiru. Firdiinii fi ibiddi hinaaffaa inni warra Waaqayyoon morman gubu garuu sodaadhaan eeggatamaa jiru. Namni seera Musee hojii irra akka hin oolle godhe dhuga baatonni 2 yookiis 3 erga dhugaa itti ba'anii ho'a malee hin ajjeefama. Nama ilma Waaqayyootti miilla haxaatuuf, nama dhiiga kakuu isa ittiin qullaa'e sana waan xuraa'aatti lakkaa'uuf, hafuura ayyaana namaaf kennu isa arrabsuufis adaba isa irra hammaatu ammamiitu isaaf mala jettanii yaaddure. Nuyi ijaa baasuun kan kooti, ani hojii namaa mataa isaa irratti nan deebisa. Akkasumas immoo Gooftichi saba isaa firdiitti in dhiyeessa isa jedhe sana in beekna. Waaqayyoo isa jiraataa harka bu'uun guddaa sodaachisaadha. Guyyoota jalqaba itti ifa argattanii wal'aansoo guddaa dhiphina of keessaa qabu obsaan dandeessan sana yaadadhaa. Isin keessaa kaan mul'inatti arrabsamanii rakkataniiru, kaan immoo hidhata warra mul'inatti arrabsamanii rakkatanii turan. Isin warra hidhamanii wajjin dhiphattaniittu. Qabeenya isa caalaa wayyuu fi isa hin darbine akka qabdan waan beektaniifis saamamuu qabeenya keessanii gammachuudhaan fudhattaniittu. Ammas amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu hin gatinaa. Jaalala Waaqayyoo gootanii isa Waaqayyo abdachiise argachuudhaaf obsaan danda'uun isiniin barbaachisa. Caaffanni qulqullaa'an yeroo xinnoo isheetu jira. Inni dhufuuf jiru sunis hin dhufa malee hin turu. Inni qajeelaan kan kootii amantiidhaan jireenya dhugaa in argata. Namni yoo dugda anatti gate garuu garaan koo ittiin gammadu in jedha. Nuyi warra amantii qabanii fi warra lubbuu isaanii olfataniidha malee warra badiisaaf dugda isatti gatan miti. Ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 11. Amantii qabaachuu. Amantiin waan abdatan dhuguma hin ta'a jedhanii fudhachuudha. Waan ijaan hin argines akka waan arganiitti jira jedhanii lakkaa'uudha. Sababii amantiif Waaqayyoo biraa namoota bara duriitiif dhugaa ba'ameeraaf. Waaqniif biyyi lafaa sagalee Waaqayyootiin akka uumaman amantiidhaan hin hubanna. Akkasittis wanti ijaan argamu wanta hin mul'anne irraa hojjetame. Abeel amantiidhaan aarsaa isa kan Qaayin irra caalu Waaqayyoof dhiyeesse. Waaqayyo kennaa isaa fudhatee isaaf dhugaa ba'eera. Abeel amantii isaatiin qajeelaa akka ta'es dhugaa ba'ameeraaf. Inni in du'e garuu karaa amantii isaatii hamma iyyuu dubbachaa jira. Enook du'a ijaan iyyuu akka hin arginetti amantiidhaan ol fudhatame. Waaqayyo waan isa fudhateefis hin argamne. Ol fudhatamuu isaa dura immoo Waaqayyoon gammachiisuun isaa dhugaa ba'ameeraaf. Amantii malee immoo Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu.
eenyullee Waaqayyotti dhi'aachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuun isa irra jira. Nohi amantiidhaan isa Waaqayyo waa'ee waan yeroo sanatti ija namaatti hin mul'anneetiif akeekkachiise dhaga'ee sodaatee warra mana isaa oolchuufis bidiruu tolfate. Amantii isaatiin immoo biyya lafaatti yakka muree qajeelina amantiidhaan argamus qabeenya isaa isa godhate. Abrahaam biyya isaatii ba'ee biyya itti darbee akka fudhatuuf isaaf yaadame tokko akka dhaquuf yeroo waamametti amantiidhaan in abboomame. Eessa akka dhaqu utuu hin beekinis in ba'e. Amantiidhaan akka ormaatti biyya isaaf abdachiifame sana keessa buufate. Yisihaaqii fi Yaaqoob warri isaa wajjin laficha akka argataniif abdachiifaman isa booddeedhaan akkuma jiraatan innis godoo keessa jiraate. Inni mandara hundee jabaa qabu isa Waaqayyo akka inni itti ijaaramu qopheessee ijaare in eeggata ture. Inni abdii kenneef amanamaa akka ta'e Abrahaam fudhatee waan tureef Abrahaam inni barri isaa darbe iyyuu Saaraan isheen dhala godhachuu hin dandeenyes amantiidhaan dhala godhachuuf humna argatan. Kanaafis sanyiin akka urjoota Waaqa keessaa baay'atan warri akkuma cirracha qarqara galaanaa lakkoofsa hin qabnes namicha isa akkuma waan du'ee ture tokkicha sana irraa dhalatan. Jarreen kun isa abdachiifaman yoo hin fudhanne ta'an iyyuu amantii isaanii utuu hin dhiisin du'an. Garuu isa abdachiifaman fagootti ilaalanii simachuudhaaf itti gammadaniiru. Biyya lafaa irrattis ormaa fi karaa deemtuu akka turan beekaniiru. Namoonni wanta akkasii beeksisan biyya ofii isaanii yaadaa akka jiran in argisiisu. Biyya isa keessaa ba'an sana in yaadu utuu ta'anii itti deebi'uuf fucha in argatu turan. Amma garuu isaan biyya isa sana irra wayyuu hawwaan in yaadu. Innis isa Waaqa irraati. Kanaafis Waaqayyo inni achitti mandara isaaniif qopheesse Waaqayyo isaanii jedhamee waamamuutti in yeella'u. Abrahaam yeroo ilaalamuuf qorametti amantiidhaan Yisihaaqiin aarsaadhaaf dhiyeesse. Isuma deddeebi'ee abdii argate sanatus ilma isaa isa tokkicha aarsaa dhiyeessuuf qophaa'e. Ilmi isaas isa Yisihaaqiin sanyiin siif in lakkaa'ama jedhamee itti dubbatamee turedha. Waaqayyo warra du'an keessaa iyyuu nama kaasuu akka danda'u Abrahaam yaada irra kaa'atee ture. Ammas fakkeenya kanaatiin ilma isaa warra du'an keessaa deebisee akka argatetti in lakkaa'ama. Yisihaaq amantiidhaan wanta gara fuula duraatti ta'uuf jiru dubbatee Yaaqoobiin Esaawus eebbise. Yaaqoob yeroo du'uuf jedhetti mataa dhaabbata isaatiitti hirkatee gugguufee utuu sagaduu amantiidhaan ilmaan Yoosef adduma addaan eebbise. Yoosef dhuma jireenya isaa jala sabni Israa'el akka achii ba'an amantiidhaan yaadatee dubbate. Waa'ee awwaala lafee isaatiis isaanitti himate. Yeroo Museen dhalate abbaan isaa fi haati isaa mucichi akka nama gammachiisu waan arganiif amantiidhaan ji'a 3 isa dhoksan. Isaan ajaja mootichaas hin sodaanne. Museen yeroo guddate amantiidhaan ilma intala Fari'oon jedhamee waamamuu dide. Yeroo gabaabduudhaaf cubbuu keessa jiraatee gammaduu irra saba Waaqayyoo wajjin rakkina jala jiraachuu fo'ate. Inni ija isaa gatii isaa isa booddee irra waan kaateef sooroma Gibxii hundumaa irra sababii Kiristoosiif arrabsoo baachuu badhaadhummaa isa caalutti lakkaate. Inni amantiidhaan dheekkamsa mootichaa utuu hin sodaatin biyya Gibxii ba'e. Isa ijaan hin argamne akka waan arguuttis yaada isaatti jabaate. Inni amantiidhaan Faasikaan akka ayyaaneffamu godhe. Ergaan inni hangafa kan ta'e hundumaa fixu sun akka isaanitti hin buunetti dhiigicha balbalatti dibsiise. Sabni Israa'el amantiidhaan akka nama lafa gogaa irra adeemutti galaana diimaa ce'an. Warri Gibxii akkuma isaanii gochuu yeroo yaalanitti garuu in liqimfaman. Warri Israa'el amantiidhaan Yerikoo marsanii guyyaa 7 erga itti naanna'anii booddee masaraan isaa in jige. Rahaab ejjituun warra gaadduu sana nagaadhaan waan simteef amantiidhaan oolte malee warra abboomamuu didanii wajjin in balleeffamne. Kana caalaas dubbachuun na barbaachisaa ree? Waa'ee Geediyoon, Baaraaq, Siimsoon, Yiftaa, Daawit, Saamu'eel akkasumas waa'ee raajotaa
isinitti odeessuuf immoo yeroon ana hin ga'u. Isaan keessaa kaan amantiidhaan mootummoota mo'anii, kaan waan qajeelaa hojii irra oolchanii, abdii argatanii, kaanis afaan leencotaa cufaniiru. Kaanis ibidda olotu dhaamsanii, qara billaa jalaa ba'anii, dadhabbii keessaa jabina argatanii, lolatti jaboo ta'anii, loltuu warra ormaas baqachiisaniiru. Dubartoonni namoota isaanii warra duraa du'an du'aa kaafamaniif deebisanii fudhataniiru. Warri kaanis jireenya isa wayyuuf du'aa akka ka'aniif gadi dhiifamuu didanii harka warra isaan dhiphisaniitti dhiphatanii du'an. Warri kaan ga'oof ta'an in reebaman, funyoo sibiilaatiin iyyuu hidhamanii mana hidhaatti in galfaman, dhagaadhaan in rukutaman, iddoo lamatti in baqaqfaman, billaadhaan in ajjeefaman, gogaa hoolotaa yookiis re'ootaa uffatanii asii fi achi in deddeebifaman, waan isaan barbaachisu hin dhaban, in rakkifaman, in miidhaman. Biyyi lafaa warra akkasiif kan hin malle ture. Amma garuu isaan biyya lafaa kanaaf kan hin malletti lakkaa'amanii lafa duwwaa fi tulloota irra in jooran, holqaa fi boolla lafaa keessa jiraatan. Isaan kun hundinuu amantii isaaniif yoo dhugaa ba'ameef iyyuu isa abdachiifame sana in arganne. Waaqayyo duraan dursee wanta wayyuu argee waan nuuf qopheesseef isaan nu wajjin malee qobaa isaanii fiixaan akka hin baane godhe. Ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 12. Yesuusin ilaalanii amantiitti akka jabaatan gorsuu isaa. Egaa nuyi dhuga baatota akka duumessaa lafa uffisan naannoo keenyaa qabna. Kanaafis kottaa wanta ba'aa nutti ta'u hundumaa, cubbuu isa nutti qabates ofirraa fuunee dorgommee isa nurra jiru obsaan dandeenyee in fiignaa. Yesuus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija hin buqqifannu. Inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiif yeelloo isa irra ga'e homaatti utuu hin lakkaa'in obsaan fannoo irratti du'uu in danda'e. Ergasiis gara mirga teessoo Waaqayyoo taa'e. Isin dadhabdanii yaadni keessan akka hin laafnetti ittiin mormuu cubbamootaa isa obsaan danda'e sana yaadatti qabadhaa. Cubbuudhaan wallaansoo qabuu keessan keessatti ammuma iyyuu dhiigni keessan amma dhangala'uu ga'utti jabaattanii hin dhaabanne. Sagalee gorsaa isa Waaqayyo akka ilmaaniitti isinitti dubbatu irraanfattanii ture. Inni, ilma koo, gooftichi si barsiisuudhaaf yommuu si adabu salphaatti in ilaalin. Adabee yommuu si qajeelchus garaa in kutatin. Gooftichi nama jaallatu barsiisuuf in adaba. Nama akka ilmaatti fudhatus in reebaa in jedha. Isinis barsiifamuudhaaf adaba kana obsaan danda'aa. Waaqayyo wanta ilmaaniif godhamuun ta'u isiniif in godha. Ilmi abbaan isaa barsiisuuf in adabne immoo isa kamiree? Adaba hundinuu barsiifamuudhaaf argatan keessaa utuu hin argatin yoo haftan garuu isin ilmaan abbaa hin beekamneetti dhalattan malee dhuguma ilmaan isaa hin taatan. Kana malees abboota lafa kanaa irratti barsiisuuf nu adaban qabna. Nus isaan in safeeffanna. Abbaa keenya isa hafuuraaf immoo caalchifnee abboomamnee jireenya argachuun nuuf in ta'u ree? Isaan sun bara gabaabduudhaaf akka isaanitti gaarii fakkaatetti barsiisuudhaaf nu adaban. Inni kun garuu qulqullummaa isaa keessaa qooda qabaachuuf akka waa'ee nuuf baasutti barsiisuuf nu adaba. Adabni barsiisuudhaaf kennamu yeroo sanaaf kan nama gaddisiisu malee kan nama gammachiisu hin fakkaatu. Booddee garuu warra itti baraniif ija hin godhata. Iji sunis kan nagaa fi kan qajeelinaa in ta'a. Kanaafis harka keessan isa bushaa'aa, jilba keessan isa mudhuqaas jabeessaa. Miilla keessaniif akka ta'utti irra deemuudhaaf daandii qajeelaa godhadhaa. Yoos miilli inni naafate in fayya malee iddoodhaa hin kaatu. Namoota hundumaa wajjin nagaadhaan jiraadhaa. Isa malee namni tokko illee goofticha in argu waan ta'eefis jireenya qulqullummaaf dhamahaa. Isin keessaa namni tokko illee ayyaana Waaqayyoo akka hin dhabne, wanti akka hidda hadhaa'aas isin gidduutti biqilee rakkina akka hin kaafne
baay'eenis ittiin akka hin xuroofneef eeggadhaa. Namni tokko illee akka Esaawuu isa hangafummaa isaa nyaata tokkittiitti gurguree nama halalummaatti jiraatu yookiis nama wanta qulqullaa'aadhaan mormu hin ta'in. Booddee garuu Esaawuun eebba argachuu yommuu barbaadetti akka irraa gatame hin beektu. Deebisee argachuudhaaf boo'ichaan yoo barbaade iyyuu yaada isaa geeddarachuudhaaf karaa hin arganne. Isin tulluu isa harkaan qabamuu danda'u, isa ibiddi boba'aan haarri dukkaneessu, dukkanni bubbeen irra turan bira hin geenye. Isin sagalee malakkataatti, sagalee guddisee dubbatuttis hin dhiyaanne. Yeroo sagaleen kun dhagahames warri dhagaan sagaleen kun akka dabalee isaanitti hin dubbanne hin kadhatan. Abboommiin horiin illee tulluu sanatti yoo buute dhagaadhaan rukutamte haa duutu jedhu sun waan isaanitti ulfaateef isa baachuu hin dandeenye. Wanti achitti argame sunis guddaa sodaachisaa waan tureef Museen iyyuu baay'ee sodaadheetan olladhe jedhe. Haa ta'u iyyuu malee tulluu Xiyoon mandara Waaqayyo isa jiraataa Yerusaalem ishee Waaqa irraa cidha ergamoota 60,000 bira ga'uu keessan waldaa hangafoota warra maqaan isaanii Waaqa irratti caafame Waaqayyo abbaa firdii namoota hundumaa lubbuu qajeelota warra fiixaan ba'anii bira ga'uu keessan Yesus isa gidduu galee Waaqayyo fi namoota gidduu kakuu haaraa dhaabee dhangala'uu dhiiga Aabel caalaa wanta wayyu dubbatu biras ga'uu keessan ammas isa dubbachaa jiru kana jalaa akka hin dinne of eeggadhaa. Warri isa dhaamsa Waaqayyoo biyya lafaa kana irratti isaanitti hime didan jalaa ba'uu erga dadhabanii nuyis isa Waaqa irraa nutti dubbatu irraa yoo garagalle caalaatti isa jalaa ba'uu hin dadhabna. Yeroo sana sagaleen isaa lafa sochooseera. Amma garuu ammas al tokko lafa sochoosuu duwwaa utuu hin ta'in Waaqas immoo nan sochoosa jedhee abdachiiseera. Ammas al tokko inni jedhe wanti raafamu hin dandeenyaafee akka jiraatutti wanti uumame hundinuu raafamee iddoodhaa butachuu isaa in mul'isa. Egaa nuyi mootummaa raafamuu hin dandeenye waan fudhannuuf kottaa warra galata galchan in taana. Kanaanis kottaa akka isa duratti fudhatamutti ulfinaa fi sodaadhaan Waaqayyoof in sagannaa. Waaqayyo keenya ibidda xaph godhuudha. Ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 13 akka itti Waaqayyoon gammachiisanii jiraatan gorsuu isaa. Akka obbolootaatti wal jaallachuu keessan itti fufaa. Keessummoota simuu hin dagatinaa. Karaa kanaa namoonni utuu hin beekin ergamoota Waaqayyoo simataniiru. Akka waan ofii isaanii wajjin mana hidhaa keessa jirtaniitti warra hidhaman yaadadhaa. Akka waan ofii isaanii wajjin miidhamutti jirtaniitti namoota warra miidhamaa jiran yaadadhaa. Gaa'elli hundumaa biratti ulfina qabeessa haa ta'u. Ciisichi gaa'elaas hin xureeffamin. Waaqayyo warra halalee fi ejjituutti faraduuf jira. Akki jireenya keessanii horiidhaaf sassataa hin ta'in. Wanta argattaniin nu ga'a jedha. Waaqayyo ani matumaa si hin dadhabuu si hin buusus jedheera. Kanaafis amanannee Gooftaan isa na gargaaruudha. Ani hin sodaadhu. Namni maal na gochuu danda'a ree in jenna. Warra isin geggeessanii dubbii Waaqayyo isinitti himanii turan yaadadhaa. Attamitti akka jiraatan akka du'anis jireenya isaanii keessaa wanta argames ilaalaa. Fakkeenya amantii isaanii fudhadhaa duukaa bu'aa. Yesus Kiristoos kaleessa isuma ture. Har'as bara baraanis isuma sana. Barsiisa garaa garaatiin barsiisa orma ta'e hundumaanis karaa irraa hin kaachifaminaa. Garaan namaa waa'ee seera wanta nyaatamuuf of eeggachuudhaan utuu hin ta'in ayyaana Waaqayyootiin jabina argachuun gaariidha. Seerri nyaataa sunoo warra isa eeggataniif iyyuu waa'ee hin baafne. Nuyi iddoo aarsaa warri godoo sana keessa hojjetan irraa nyaachuun hin kennaminiif qabna. Hangafni lubootaa dhiiga horii aarsaaf qalamanii aarsaa cubbuutiif gara iddoo isa hundumaa irra caalaa qulqulluu sanatti ol in galcha. Foon horii sanaa garuu iddoo buufataa keessaa gad baafamee in gubama. Yesuusis akkasuma dhiiga ofii isaatiin saba qulqulleessuudhaaf karra mandarichaa duubatti dhiphate. Kanaafis kottaa nuyi arrabsoo isa irra ga'e baannee iddoo buufataa duubatti gara isaa in dhaqnaa.
Nuyi mandaricha isa dhufuuf jiru in eegganna malee biyya lafaa kanaa mandara dhaabbataa hin qabnu. Egaa kottaa karaa isaa utuu gargar hin kutin aarsaa galataa Waaqayyoof hin dhiyeessinaa. Aarsichis maqaa isaa beeksisuudhaaf wanta afaan keenya keessaa ba'uudha. Wanta gaarii gochuu, waan qabdan warra kaaniin ga'us hin dagatinaa. Waaqayyo aarsaa akkasiitti hin gammada. Geggeessituun keessan akka warra itti gaafatamanii waan hojjetan himuuf jiraniitti waa'ee lubbuu keessaniif dammaqanii waan yaadaniif isin isaaniif abboomamaa karaas kennaaf. Kanas gaddaan utuu hin ta'in gammachuudhaan akka isaan hojjetan godhaa. Isaan gaddaan yoo hojjetan garuu isiniif ba'eessa miti. Nuyi karaa hundumaa waan gaarii hojjechuuf hawwa waan qabnuuf yaadni garaa keenyaa akka nu hin ceephaane hubanneerra. Isinis nuuf kadhadhaa. Caalaadhumatti iyyuu ani dafee deebi'ee akkan isiniif kennamuuf cimsitanii akka kadhattan isinan gorsa. Ammas Waaqayyo inni nagaa kennu dhiiga kakuu bara baraa sanaan Gooftaa keenya Yesuusiin tiksee hoolotaa isa guddicha warra du'an keessaa deebisee fideera. Innumti wanta isa gammachiisu karaa Yesuus Kiristoos nu keessatti hojjechuudhaan jaalala isaa akka gootaniif waan gaarii hundumaan isin haa qopheessu. Kiristoosiif baruma baraan ulfinni haa ta'u. Ameen. Yaa obboloota nana, ergaa kana gabaabseen isiniif caafe. Gorsa koo immoo obsaan akka dhaggeeffattan isin nan kadhadha. Obboleessi keenya Xiimotewoosis gadi dhiifamuu isaa beekaa. Anis yoo inni dafee dhufee isaa wajjin dhufee isin nan arga. Warra geggeessituu keessan hundumaatti, warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaattis nagaa keenya nuuf himaa. Obboloonni biyya Itaaliyaatii dhufan nagaa isiniif hin dhaamu. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessanii wajjin haa ta'u.